jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti baddeam. Erga kaleessaa silkii cufataniitu nu azzabaa jiru jechuudha. Anallee gidduutti na azzabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Suffiyaadha. Arsii Baha Balee jedhamti. Balee miti? Iseen balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon balee miti. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo hin himne hiikoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde. Maqaan ishee Soofiyaa jedhamti. Aanaa Seeruuti. Ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxansee rakkoo laalame asirrattu hin garsiisa piroofaayil irratti argisiiseen jira. Isinii galee kana gaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamiin bade warri jettan naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran Arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaa naaf baati. Ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woo feete Arsiin gaggara agaltu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggara agaltu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fidemi nama Arsiitiif nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee hedduu nama dhiba wanni biyya keenya hedduu nama dhiba namni adaduma jireenyi itti ulfaataa itti daran itti jabaachaa deemu akkamitti jiruu biyya kana tarkaanfadhaa jedhee yaadu isinii gale mala baafata mala hattummaa mala waan akkasii kun immoo amala gadheedhaan nurraa hin barbaachisu obboleewwan kiyya namoonni Kadiir akkana jedhee haqa qabaa akkana amma ani wantin dubbachuu barbaade jechuudha waan kanallee waan ija kiyyaan hin arginiif irraa dubbachuu hin barbaadu isinii galee kanatu haqa qabaa kanatu dhara qaba jedhee irraa dubbachuu hin barbaadu garuu mootu wanni akkanaa meelaala dhugaa rabbi Kadiirii duraan gadi bahee waa'ee haadha warraa isaa waan badaa dubbatu argitanii beektanii jechuudha akka kiyya argeen beeku ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti ganda biraatirraa fuudhanii bultii isaaniitti milkaan isaan argee baay'een dinqisiifadha jechuudha ijoollee tana lamaan gadi banii yeroo baay'eellee waa'ee nama kanan oofanii waa'ee nama hinaasanii waa'ee siyaasaan dubbatanii waa'ee gandummaan arrabsanii amma garuu akkuma inni jedhe naafini ijoollee ganda biraatirraa gisee dhuftu ijoollee ganda biraa sanii sirriitti ofitti wallahi dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hattummaadha madaamiin isheellee hattummaan ofirraa riite sii galee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette sii galee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya akkana nu goote jechuudha arraaf ammoo barnoota inshaallah rakkoon qabu kuni barnoota naafiif illee barnoota ta'a ani arraan booda dhaggeeffadhu yoo Arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karas jaartummaan deemuu baattee Arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti maarreettee darsa keessa gannuu guurtu. Kanaafuu nuuf iyyaafadhaa jedhiin. Kanaaf wallahi viidiyoo hojjechuun barbaannee ture waa'ee kanarra dubbachuun barbaannee ture garuu hin callifne yoo jedhan dubbiin nama hin callisiiftu boru maaltu akkasii mudatu hin beeytu jechuudha mata makeetinu innis maal yoo jettanii waa'ee viidiyoo isa kanaa jechuudha waa'ee Kadiir dallanii gizee dubbatu namni mootuu oofee gara gandaatitti galcha isinii galee argaartanii namni waayyuu jalaa badee yookiin miidhameeyyuu ganda kana akkana na tuqe ganda kana naasasa jedhee gaafa dubbate gandummaatti galcha jechuudha namni oofee wanni akkanaa sirrii miti obboleewwan keenya nun baasu dhugaa dubbachuu fi inni biraa salphina dhugaa zabanni nuti amma keessa jiru kun baay'ee zabana salphinaa keessa jirra namni bakka walganee jira walumaa galatti obboleessanii ganaa ilmi abbaanii ganaa laalame nuti amma yeroo kana akkana ta'aa jirra ilmaan keenya hoo kan dhugan maal ta'aa ka jiru kun baay'ee na yaachisa jechuudha akka mataa kootitti mucayyoon tuni rakkatteeti tokkoffaa rakkattee rakkoo isiisan arganii fi hubatanii fi ofitti qaban afaa ofii afanii fi mana ofii oo'aa bulchanii
waa hunda isaanirraa nyaattee deebitee harka isaanii nyaattee jechuudha. Gaafa gabbayee innis dubbatu gandummaa jedhanii waan akkanaa kan dubbatu waan akkanaa sirrii miti yaafi. Yaa obboleeyyan ta'e waan akkanaa sirrii miti. Bakka dhugaan jirutti bakka dhugaa dhaabbadha. Bakka dharti jirtutti akkasumatti dhara sanfalmaa malee akkam walitti qabdanii summiin gandummaa isin seenee gandummaa kanan jedhina dhugaa sirrii miti wanta akkanaa jechuudha. Wanti dhagaa jiru walumaa galatti ani gara kootiin baay'ee na jibbisiisa. Baay'ees bakka naqaanissaa yeroo tokko yaani Oromoo ta'uun kennayyuu gizee namatti dhagahamu jira. Amma torbee tokko waa'ee Kadiir kanarraa oofanii mucattii warqii hatta dhiisaniiru. Bakka Kadiir akkana jedhee gandummaa akkas jedhee dhugaa rabbi obboleewwan kiyya rakkachuu waanuma jiraati. Namni inuma rakkata hundi kennaa inuma rakkanna. Garuu rakkatanii nama rakkoo itti oolanii mana isaaniitirra bulanii afaa isaaniitirra bulanii harka isaaniitirraa nyaatanii deebi'anii harka nama sanii nyaatuun wallaahi waan sheenii guddaadha, waan nama qaanessu, waan addunyaa kanarra luttillee siin tolle, waan gaafa akirallee ittiin deemtu rabbii kan kee fuulduratti guyyaa miizaanaa san itti saalfattu jechuudha. Dhugaa baay'ee nama qaanessa. Ani akka kiyyaatti jechuudha namni inuma rakkata namni rakkanni hin jiru. Garuu rakkadhee bahee Oromooti yanaa birmadhaa jedhee kadhachuu naa wayya malee hatu sheenii guddaa. Osoo mucayyoo tana yookiin mucaa kana amala itti toltee asumatti biyyuma kana keessa ni rakkatteemi harka qullaa maatiitti galuun barbaannemi ishii Finfinnee kana keessa hojii wayii na seensisa eegasii piroosesii naa godhaa gara biyya alaa deema. Mala salphaadha kun akkas godhuu ni dandeessaa turtee bara hannatti maaltu si ajaje. Wallahi baay'ee nama saalfachiisa. Waan akkana baay'ee nama saalfachiisa. Waan akkanaatirraa of eega. Sijjamar yeroo ammaa kana Itoophiyaa wasti wanni guddaan nama awwaaxa waan nama baasu hanna jedhanii jechuudha. Akkuma yaani qalbiitti godhanii namni tokko bilbila guddaa qabatee yoo gadi ba'ee gara magaalaa akkas deebi'ee bayee yoo ol deebi'ee harkaa bade jechuu bilbilli kalas kun garuu kun hin barbaachisu nurraa ofii kennaa wal hatu hin barbaachisu. Dhugaa nama kamiyyuu nama badaayyuu hatuun hin barbaachisu isiniin jedha. Wanni akkana amala gadheedha akkasinitti hin baranne bakkuma jirtan kamittuu jechuudha. Dhugaa biyya musliimaa kanatti biyya Saudii kanatti namni waa hate harka isaatti muramaa jechuudha. Namni nama ajjeeseen ajjeefama. Seerri akkasii sun osoo biyya keenya keessa jiraate wanta akkasii osoo jiraate namni silaa akkanan ta'u ture. Amma makiinaa tokko yoo dhaabne ganama yoo kaate yookiin mastaabatee irraan argitu yookiin waa wayii bakka waa wayii irraa baafatanii jechuudha. Yaani akkami akka jiraatu namni nama dhiba. Dhugaa isuma sana irraa baasanii achi deemanii qalamii itti dibdibanii deebisanii abbaan jala hatan sana gurguran. Maal godhari ammaraa cinqabu irraa bitaa jechuudha. Wallaahi hedduu nama dhiba. Wanni biyya keenya hedduu nama dhiba. Namni adaduma jireenyi itti ulfaataa itti daran itti jabaachaa deemu akkamitti jiruu biyya kana tarkaanfadhaa jedhee yaadu isinii gale. Mala baafata mala hattummaa mala waan akkasii kun immoo amala gadheedhaan nurraa hin barbaachisu. Obboleewwan kiyya namoonni Kadiir akkana jedhee haqa qabaa akkana amma ani wantin dubbachuu barbaade jechuudha. Waan kanallee waan ija kiyyaan hin arginiif irraa dubbachuu hin barbaadu isinii galee. Kanatu haqa qabaa kanatu dhara qaba jedhee irraa dubbachuu hin barbaadu. Garuu mootu wanni akkanaa meelaala dhugaa rabbi Kadiirii duraan gadi bahee waa'ee haadha warraa isaa waan badaa dubbatu argitanii beektanii jechuudha. Akka kiyya argeen beeku ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti ganda biraatirraa fuudhanii bultii isaaniitti milkaan isaan argee baay'een dinqisiifadha jechuudha. Ijoollee tana lamaan gadi bahanii yeroo baay'eellee waa'ee namaa kanan oofanii waa'ee namaa hinaasanii waa'ee siyaasaan dubbatanii waa'ee gandummaan arrabsanii amma garuu akkuma inni jedhe naafini ijoollee ganda biraatirraa gizee dhuftu ijoollee ganda biraa sanii sirriitti ofitti hin maxxansitu arsii yoo taatu garuu mataarra kaatti jedhe isin galee ilaalcha kana keessatti waan baay'ee jira jechuudha. Kanaafi haadha warraatii fi abbaa warraa kan kabajaan wal jaalatanii naafi osoo duulli meeqa itti duulamu osoo waa meeqa jedhanii ijoollummaan ta'e tun tama arsii jechuudha. Waa meeqa jedhanii naafin itti duulanii gaafa fuullisii gurraachate akkana taate wanni isaanii jedhanii hin jiru. Dhugaa rabbi komantii isaanii jala osoo deemtanii ilaaltanii dhugaa hedduu namatti dhagama. Garuu Kadiir nama akkasiitiin nama sammuu qabu nama barate. Amma immoo garuu waan gandummaa kanaan waan bultii isaaniitiin waan maallaqaan gidduu namaatitti wanta akkanaa yoo uumamu waan hin taane waan sareedha. Kanaafi laal isin nama warqii takkitti fuute inni gadi bahee jecha akkasiisan dubbate bultiin nama sadii gidduu kanatti baddee jechuudha. Amma naafini garaa waa qabdii jechuudha.
aara kanaan waan kanarraan lubbuun isillee miidhamuu dandeetti. Kanaaf yaa ijoollee tiyya lubbuu namaa balleessuun nuti yoo waa wayii goonu even waan xiqqoo nutti fakkaata garuu lubbuu namaas sababuma sanii lubbuun namallee bahuu dandeetti jechuudha. Dubartiin takka gaafa garaa keessaa waa qabdu yoo akkasii hin jabaatin wannummaan xiqqoon dubbimmaan xiqqoo waan bakka waan hin taane kana gaafa dhagan dhugaa baay'ee nama dallansiisa. Namni beeytan jechuudha haga lubbuu fi balleessuufaa nama deemu jira. Kanaafi hormooniin isii waan sirrii hin jirreef jecha waan akkanaatirraa fagaatu qabdi jechuudha. Dhukkubsattee turte kanaan durallee yoo beeytan baay'ee dhukkubsattee turte jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana dhiisaa please. Waan akkanaa Kadiir maaliif gandummaa jettee Arsii jettee nu salphiftee waan jiru kana dhiisaa. Waan gandummaa summii gandummaa kana of keessaa baasaa dhugaa rabbi hin tolu wanta akkanaa hin tolu isinii galee. Kanaafi waan dubbannu keessatti waan jennu keessatti jechu kun nama hin tuqaatarii nama ollaa keenya ni tuqaatarii hiriyoottan ta'e ni tuqaatarii balaan namni tokko gadi ba'ee dubbate ummata muluu kakaasaa jechuudha. Kanarra waan akkanarraa baay'ee osoo waan tokko hin dubbatini wanti kun tariitii nama biraa tuquu ni danda'a nama kakaasuu ni danda'a waan jedhu kana irraa of eegaa please. Wallaahi sirrii miti. Meeqa jechuudha kan Oromoon kutaa 11 bal'oodha. Oromoon baay'eedha. Meeqa akkamii ka kutarraa wal fuudhee jiru jechuudha. Waan akkanaa kanaan hin deemina. Ka diinni keenya yoo waan akkanaatiin nu buqqisuuf nu cabsuuf yaalanii amma immoo Oromummaa fi Oromoo yoo walitti deebitee waan akkanaa gootu dhugaa rabbiin irraa hin bareedu jechuudha. Wanti kuni waan akkanaatirraa of qasadhaa obboleeyyan kee wallaahi sirrii miti. Wanti kuni walitti nu jabeessa malee walitti nu balleessa malee seenaa hin taane walitti nu galmeessisa malee waan nu fayyadu miti. Hin ho'isinaa dubbii. Biyaansi namoonni mucayyoo kana beektan namoonni bakka isiin galtu beektan namoonni beektan sooshaal miidiyaa kanarratti namacheen namni waliin wallaalu yoo mucayyoo kana beektan maatii isii bira dhaqaatii seeran meeshaa isaa irraa fuudhanii deebisaa fi abbatti jechuudha yoo dandeettan. Yoo hin dandeenye immoo afaan keessan qabadhaa callisaa. Dhugaa sirrii miti wanti kunii jechuudha. Bultii namaa diiguuf deemtanii jechuu isinii galee bultii namaa diiguuf deemtanii. Kanaaf waan akkana kana dhiisaa. Tiktookii kanarra guyyaa guutuu waa'ee Kadiir Arsii arrabsee Arsiin hattuu jedhee mucattiin tun nama takka dubara takkaami inni akkamitti Arsiin guutuu muluu Kadiir walitti qabee arrabsa. Haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii Arsii ba'aa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhaan qabu jette. Garaa laafeetiin Kadiriitti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee ilaalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste. Ammoo warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti badde amma. Erga kaleessa silkii cufataniitu nu azabaa jiru jechuudha. Anallee giddu gidduutti na azabdeem talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha.